uummata qabsoo gochaa tureetiif nagaa isin gaafadhee galata isinii galchuu duwwaadha. Galanni keessan guddaa galatoomaa. Elame wawaane oahin argane miman koro amma aseraniru magala adama kana bodas me waan jiru sin agarsiisna ega ummanna kanatti miiraan machaa'e miiraan ho'eet akkanatti sin dhageessisaa jira sagalee garaa garaa amma ni wajjin tura. konkolaataa kana keessa kan isaan jiranii konkolaataa gurraacha kana keessa halkan keessa taata furtaa'eera amma eegaa jiru achi xalaaqanii dagaa isaanis gammachuu isaanii uummata isaan simachuuf jiraniif ibsa jechuudha. amma gaa daawwattoota keenya akkuma isin hordofaa turtanii halkan keessa gaa kan isaan as ga'anii masqala addabaabayii keessa geenyerra amma halkan keessa sa'aatii 4:00 yeroon kun egaa yeroo itti obbo Baqqalaa Garbaa itti simatamaa jiranii as masqala addabaabayiitti yookaan immoo addabaabayii masqalaa kanatti mee kanaa booda immoo yeroo isaan ba'anii uummataaf ergaa isaanii immoo dabarsan uummata isaaniif gammadee miira ho'aadhaan isaan simachuuf eegalte kanaan waan isaan jedhan ammas simbiraan keenya hamma xumura qophii keenyatti nu waliin tura. namoota mana hidhaa keessa turan warra dararraa adda addaa keessa turan akka isaan hiikamaniif akka isaan maatii isaaniitti dabalamaniif akka isaan isinitti dabalamaniif uummata qabsoo gochaa tureetiif nagaa isin gaafadhee galata isinii galchuu duwwaadha. Galanni keessan guddaa galatoomaa. sabni tokko ta'ee sabni wal dhaga'u sabni gamtaa qabu yoomiyyuu alagaa jala hin jilbeenfatu. Uummanni keenya waggaa dheeraadhaaf alagaa jala cabee kan inni ture gamtaa har'a qabu kana sababii hin qabneef ture. Har'a garuu rabbiif galanni haa ga'u. Oromoon tokko ta'ee
mirga isaa kabachiifachuudhaaf yeroo inni itti ga'e sababii ta'eef ammallee kana keessatti namooti qooda fudhatan hundumti keessan galanni keessan hin badin galatoomaan isiniin jedha. Naamusa amma qabnu kanan, wallagawwa amma qabnu kanan, jaalala amma qabnu kanan, tokkummaa amma qabnu kanan itti hafuufnu. Amma yeroon isaa yeroo itti wal qoodan miti. Yeroo itti siyaasaan adda wal baasan miti. Yeroo itti paartiidhaan adda wal qoodan miti. Yeroo itti amantaan wal qoodan miti. Amma yeroo itti tokko ta'anii kaanii mirga ofiif qabsaa'anidha. Kanaatiif ammallee qabsoo guddaatu fuula keenya dura jira. Qabsoo baay'eetu jira. Qabsoon kanaan waan raawwate isinitti hin fakkaatin. Qabsoo inni guddaan ammallee fuula keenya dura jira. Kana caalaa walitti haasa'uudhaaf walii wajjiniin haasa'uudhaaf yeroo baay'ee qaban gara fuulduraatti akkuma nagaadhaan dhuftani nagaadhaan keessanitti gala. Amerika tille yeroo tokko enna interview godhaniif tokko namni dhageettanii jirtan natti fakkaate hidhaadhaa baanii amma dura Amerikaa dhaqan. Achirratti haasawa seena qabeessa godhan keessatti amma yoo goltanii hidhamtanii maali jedhanii gaafannaan ani hidhama malee Amerikatti nafu koola galtummaan gaafadhu biyya koo irratti hin du'aa jedhan. Goota goonni akka isaanii jiru goonni akka isaanii dhibbataman nu haa dhalatu jedha. Ani miirri natti dhaga'ame Waaqayyo gatii inni baase kana. Ijoollee kootuun jedhin mana kootuun jedhin nan guddadha ofii koofiin horii horadha nan tuulladha utuun jedhin umurii isaa isa gatii itti baase kana umurii isaa isa mana hidhaa keessatti hamileensaa waan hundaan miidhame kana Waaqayyo ijaan isa argisiisu. Mo'icha Oromoo isa kana caalu isa argisiisu Baqqalaanii kan Oromoo duwwaa miti akkuma jedhame kan Afrikaa duwwaayyuu miti kan biyya lafaati inni waaqa qabatee dhugaa qabatee gatii baasuudhaaf nama murteeffatee ka'e murtoo isaa kana wajji Waaqayyo isaa wajjin haa ta'u jedha. Egaa haalli simannaa obbo Baqqalaa Garbaa magaalaa Adaamaatti kana fakkaata ture. Daawwattoota keenya ergaa guddaa nu dhaamaniiru, dhaamsa guddaa nu dabarsaniiru. Qeerroon ammaas qabsoo malaan qabsaan, qabsoo nagaan qabsaan akkanatti bu'aas galmeessisiisuun ni danda'amaadha dhaamni dhaamame. Dhaamsi dhaamame ammas egaa kana fakkaatee qophiin keenya fayyaa ta'a galatooma waan nufaan hurtaniif hanga ammaatti. Garee gaazexeessitoota OBS wajjiniin ta'uudhaan qophii kana kan isin biraan ga'an ture ayyaana cimdeessaati ogeessi kaameeraa Seyd Hussein Abdul Qaadir qophii biraatiin walitti deebina nagaa nu ta'a fayyaa ta'a isiniin jenna.